ayyuu gudee ya ilmako gaachani rorro abbaan kiyyaa eessa jira. Bu'aa maaligaa maaliif barmateessa qaraatiin banamtee barra kaayaa qaraatiin daa'inu. Bar dhagii eekka banamtee xiqqoo rakkina maatiitii jiraatan namatu kan na teessisaa saahibii. Rakkina akkam gaaggaa'attu naan galle. Akkanuma bu'ee kaanii dhaquun taatii gaamana qaraatii yuunifoormii si barbaachisaa deeftaraa si barbaachisaa qalama akkasumas gaafafaltii galmee. Naa galtee bakka tunantinuu sirreeffachuu fedhi bakka naa galtee. Ni beektaa miree barnoota duraanuu kan fadhu. Tanuma hunda akka na teessisaa malee waan biraatii miti. Duraanuu kaa Oromoon akka jettee akka ifarraa fadhan qaama fiitirraa harkan hin jettee miree. Dhuga bu'aan tasaa baqi. Akkam nagiyaa? Nagiya fayyaa. Barataa danseewu maaliif as teessa mana barumsaan dhayitu? Barataadha salaanumaan dhaqaa rakkina xiqqoo jira. Rakkina maali yuunifoormii fi qalamaa fi deeftara hin qabdu? Hin qabu. Naa galee bakka. Hodha tuni tan deeftaraati. Tanas yuunifoormiidhaan bitatta. Hayyee galatoomi. Namoonni akka Khajiroo yuunifoormii bitadhu namoonni akka Khajiroo gartee qabdiin na bira fidda anaa jira waan baatiitiis ni gafala waan hundaafuu qottu hayyee jabaadhu qaraatiitti qaraatiin dhiisini taniin siidhaan immoo garuu qalbiin sin cabin tanaattee jabaadhu galatoomi naa jira waan hundaafuu. Kan kanaan haa jiraatu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameenirraa tokko filadhu mislufummaarraa fagaadhu yaa obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaa wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dhabuun qalbii. Chaanaala keenya Shoombe Show subscribe like share comment godhuu hin dagatinaa maatii keenya ta'a fayyaa ti'a.